argitanii warri kun akka jiranitti diyaaspoorota Oromoodha ummati. Oromoodha akka jiranitti afaan Oromoo ummata keenya Harargee natti fakkaatu dudubbiin isaanii baanu jira. Bahaa jirra jechuudha amma. Bahaa jirra. Kottu akkas gore. Amma haasa'e. Handhuura Oromiyaa jirra Finfinnee Inxooxxoo jechuun bakka duratti teessoo tufaa munaa ture. Egaa jarri dhufanii irraan buqqisanii amma garuu haala adda ta'een abbichuun hojjete jechuudha waan akkas bareedaa ta'e uummata kanaaf gumaacheera jechuudha. Biyya kanaaf waan guddaa gumaacheera abbichuun homaa gaaffii hin qabu. Wanti hojjetame waan baay'ee jira waan baay'ee. Waan baay'ee viidiyoodhaan si'uuni waraabneerra. Fataa nama godha riilaaksii qilleensi isaallee baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Bakka bashannanuudhaaf bareedaadhuma jechuudha. Muummee biyya keenya fakkaata. Kanaaf garqabe. Kana kee deemne qoraan funaanne kottu jira qoraan wayii funaanne baannee too galle maal ta'a? Muummee biyya keenya. Jira waan akkasii kee deemtanii faa waan hojjenne kana kee booda akkasii kee. Jira wanti gaafa dhinaa deemsiga. Maali? Akka akkasii jechuudha. Keessatti durboota yoo argitan fa'aa. Durba lamaan dhufe. Maanni godhee indoo warra diiwaayi. Akkam lamaan dhufe gaa. Caakkaa keessa lamaan ishee xabbase gaa. Argitanii akka jirutti caakkaadha barachi. Karaan isaa jechuudha. Achiyoo kana keessatti durbiin duutee kana keessa deemtee. Ani nunga immoo garayyuu hin qabdu biyyatti immoo. Gatamaa wayeeti kanuma si furdise natti fakkaata waanuma kana. Hai oton furdatiin nunga. Ani nures oton nungatiin. Oton nun furdatiin. Ay jira. Abdeen akka jirutti qe'ee warra keenya fakkaata ka baadiyyaadhuma jechuudha. Baadiyyaa gaafa yaadan aswaanii caakka kana keessa faa xinnoo ishii deemu. Garuu akkamitti ol deebi'anii bahure. Wanta addaa jira. Dhugaa waaqa akkasitti gidduusaa karaa akkanatti walakkaa baasanii olii fi gajjallaadhaan immoo kana godhanii akka namni daawwatee ofii riilaaksii godhu qilleensa baadiyyaa akka uummanni argatu gochuu jechuun abbichuun baay'ee hojjeteera. Finfinnee keessatti dhugaa waaqa kana ka. Akkasitti amma jira. Kun ko naatin nu baasuuf deemu. Eessatti? Argitanii amma too deemnu hanqee warra keenyaa ga'uu ka'eera. Dhimma kee jira. Ani garuu achi geenyaa faazarii bira hongee faazarii si ari'aani bakka na fuudhee galuusa. Maaliif intala kootii Finfinneedhaa fuutee dhaqxee ofii magee tokkoonii minibaasii tokko fuutee galteedhe si caccabsee si ari'a. Akkamitti akkas ta'a jechuudha maal goota? Harka duwwaa galtamoo maal goota? Walli sun hin jiru. Dhiistee galta? Walli sun hin jiru. Sirriitti wal boqofachuu malee hin jiru. Qaldiin hin jiru. Dhuguma isaa yeroo jira baarzaafiin akkasii naannoo keenyaa bakka galgala jechuudha. Baarzaaficha keessa karaan jijjiira gidduu isaa jechuudha. Seeraan dhaabame tooraan isa dhaabamu beektaa jira. Isa gidduu isaan deemama. Galgala warri tiikotaa fi intini achi keessa ooluga. Gitti qabatanii? Inni kaan hin ta'a, inni kaan wal qabatee keessa deema. Qallaaliin bashannanan dhugaa waaqa. Wal maxxanatan. Achi keessa qoraanis hin gurratu namoonni. Bakka baay'ee bashannanamu Baarzaafii keessatti jechuudha. Biyya keenya paarkiin keenya Baarzaafiidha. Yuunoo? Paarkiin keenya durii Baarzaafii. Pensiyooniin keessatti Baarzaafii. Baarzaafii kee deemtee paarkii gootaa jechuudha. Isin hojjeta. Keenyas immoo Baarzaafii otoo hin taane buna jira paarkiin keenya bunadha. Buna keessa paarkii.
Buna keessatti wal dhungatu, wal caffatu. Buna keessatti. Hunduu buna keessatti dha biyya keenya. Kana as hin deebi'amu natti fakkaata. Maa? Hin darbamaa ree? Kuni koo dhaqee natti baasa. Eessatti? Sululta Mooca. Basmaa. Kana as kun namni waan maaliin taanee fi Maal namni kana keessa jira? Kana keessa ani hin deemu qophaa koo kana keessa oolu. Kun deemaa jirti. Jechuun mangadaarraa gooree kana baarzaaf kee hin deemu na. Garbinoo as waxxana? Arba daqiiqa. 40 daqiiqa ማይዶ አሸን ታዲያ ላ ኢላ ማል 40 ደቂቃ ትወጣለች መውጫ ወደ ሱሉልታ መንገድ ወደ ሱሉልታ መንገድ እንደገና ከፈለጋችሁ ዞሮ ወደ ቁስቋም ቤተክርስቲያን ታውቃላችሁ በዛ በእግር ዞሮ መምጣት ነው ይቀርባል ዞራችሁ ጀራ 40 ደቂቃ ባያታ ባያታ ኡጋዋቃ ደ ከራማ ሰነበው ነው ወይ ማለፊ ወንቲ ከሰ ገሸነታ ቪዲዮ ከኛለ ጀቹዳ እስቲ ደቂቃ ሁርተማ ሚላን ደቂቃ ሁርተማ ደሞቹን ባይን ውልፋቱ ረጅር ስማ ኤረዲሲ አን ባየን ደደባ ጨባሰን ያደውታ ማል ኦልፈጋታ ሰኑ በቃ ጎፍታ argitani kana ko wanta oromo jedhu hundi isaayyuu finfinneen jechuudha dur oromo harka ture waan ta'eefi hafteen hin banne ammas oromootti deebi'eera jechuudha qabeenya abbaadhaaf deebi'eera yeroodhaaf fudhatamuu danda'a garuu turee bulee garuu hin deebi'a jechuudha akkasitti garuu qallaaliin qorru kaalaal ilal jira gara qorraatti nu geessaa tasmaa Sila kana keessa deemtee hino achi barbaadde. Kana kee relaxii goota. Fresh air qilleensa haaraa fudhatta. Muummee kanatti qaba. Meera muummee baay'ee darbee. Kana keessatti footoo ka'uudhaaf jira. Baadiyyaa biyya keenya jenne. Darajaa kana faaratti footoo kakka'ama. Ulbaan. Uy. Itoophiyaa birattan kana. Loof Itoophiyaa. Kun maanni jira wanti dhaabbate kun maqaa maalidha? Milkita maaliiti? Yemin milkita no? Abinda Aksum. Akka Aksum jechuudha. Bishoo eeboo abbichuu kee agarsiisuudha malee. Maalidha jira kun? Konkiriitii jechuun maal jechuudha? Simmintuu handara camu jira akka lisi. Uyyoo mukni kun garuu jira baay'ee guguddaa ol dheeraadha tokko fe'oo. Nama sodaachisa. Kana maaltu ol guddisee amma kana hundumaa jira? Waaqa guddiseedhi. Hin deebina jira. Era ol deebina akkas bakka kot ol deebi'u wayyaadha. Isa dabar. Kasti walirra nannaqee nanu ijoollee amma shanan tokko godheen fuuldura yaasa. Shan tarreedhaan. Bineensi fa'aan jiru qo'i jira as keessa halkan ba'an ba'u waraabessi hin dhabamu. Bineensi kan biraa maaltu jiraata as keessa? Xibbaqaan bineensa eegaare. Xibbaqaan koo waan as keessa namoota qabeenyaas jijjiiru eega malee. Maanni tanqasaaqaa jedhamu?
Fincaanichi fuutee. Nyaannis jira naannoo. Amma gatti as keessatti gatu sirra. Sorry. Kana ilaaltanii dhugaa kanumatti yeroo ilaaltan baay'ee isin bohaarsaa jechuudha. Qe'ee warra keessanii yaadattu. Maasii warra keessanii isa laga gamaa jiru isaa yaadattu. Dildiya sana faalale. Kam? Sun akkoo ijoolleen takka taphataniif malee waan bira faayidaan qabu. Ijoollee irra jirtu. Mukichi garuu maalidhaani? Birbirsa goorooti. Gooroo baheettan si eega. Kunuu jira mitiire maalni kun? Ijoolleen takka irratti taphatu. Tidhamee isinii waraabee humna hin jirreen isinii waraabee jechuudha. Laayikiin gootan taanaan garuu iddoo isin jirtan tokko tokkoon keessanii isinii dhufa. Dhageessaniittu. Arungaadee ashaaraa. Arungaadee kana qallaaliin jaallatu mootummaan keenya dhugaa. Gumas arungaadeen baay'ee nama bohaarsa. Biyyi keenya kootu nagaa qabaate akka biyyoota kaanii akka biyya keenya zannaaciin hin jiru dhugaa. Zannaaciin hin jiru. Fataa nama godha garuu nagaadhuma kan akkamitti akka argamsiifamu jecha xolootii nu godha warri biyya alaa jirtan. Biyya keessatti akka nagaan nu ufu lafa kamittuu akka nagaan ta'u bakka uummanni nagaan beegalee akka fedhe riilaaksii godhutti sodaa malee. Du'aayi nu godha inshaallah. Garuu namni bada guyyaa sanbataa uffama namni baay'inaan gara guyyaa hojiiti. Sanbata dhufa jechuudha. Sanbata amma iddoo dhaabattu hin qabu. Sanbata namni dhufeetuuf bashannana. Wanti namatti tolu garuu wanti hin qabu. Seenuudhaaf uumaa hin qabu. Kaffaltiin qabu garuu waan ati as kiyaan fayyadama yoo jette dinnichi tokko ishee biribbata. Akka kakunnaa ijoollummaa ishee jechuudha. Duraa immoo raappariidha moo ati akkasiin kan deemtu? Ijoollee shaambu'aa? Ijoolleen shaambuu dura akkasuma gaa bakka. Amma akka jaarsaatti jaf jettee ammoo akkamitti deemtu jira? Akkamitti deemtu amma? Amma akkamitti deemtu? Footoo kaasa jarri moodu warri kaameraamaanii as garuu waa isaan baay'atan shaqqalaan iddoo kana jiru ajaa'iba. Jara akaakayyuu isaaniitti immoo maalidhaan adiin kun? Akaakayyuu isaanii faana uffatanii? Bahaa jirra jechuudha. Mitiiree amma jira. Fataa inni dhugaa waaqalaale waan afamu fidatanii minxaafii garaagaraa jechuudha. Baarkii bahaarra bitaanii galmisaa akkanatti barreeffame. Maal jette? Footoo? Haya. Kun hunduu paarkiidha. Paarkii iddoo godhanii sararamee kan jiru kun hundi. Achirraan seenu karaa gajjallasan. Turtiin xoxxoo keenya kana fakkaata. Amma bahaarra jechuudha gara alaatti. Waan hundumtuu firiidha riilaaksii goota. Bakki nama dhorkamu tokko illee hin jiru.
Jira suuraa ka'umsi gaheera. Taaksiin barbaadanitti. Do nan dhabe iyyuu taanu.